Jirra jirtuu ilmaan Oromoo keessan nagaa keessanii warra YouTube chaanaalii kee jalatti argamtan hundumaa keessanii nageenyi Rabbii bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Warreen hordoftoota amantaa Musliimas baga ittiin isin ga'e ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechuu jaalladha. Egaa har'a deebinee jirra viidiyoo haaraatiin. Amma dandeenyu wal gorsina, amma dandeenyu wal barsiisna. Maaliif hin dhufe isinitti fakkaate? Yeroo kee, guyyaa kee, sa'aatii qabdu maalitti dabarsita? Maalitti dabarsina? Kan jedhudha. Sa'aatii qabdan sa'aatii boqonnaa keessanii maalitti dabarsitu? Maalirratti dabarsitu? Hojiidha boqonnaa qabna. Boqonnaa keenya maalirra dabarsina? Waan nu fayyadu moo waan nu fayyanetti dabarsina kan jedhudha. Irra caalaan keenya waan nu fayyaduttis hin dabarsina, waan nu fayyannettis hin dabarsina. Garuu immoo kan faayidaa qabu isa nu fayyadutti dabarsuun gaariidha. Namni tokko tokko yeroo boqonnaa isaatii maalitti dabarsuu jaallata? Namarratti dabarsuu jaalata. Nama jechuun nama takka dubbisuu irratti dabarfata. Namni dubbistoo garaagarummaa akkamiiti? Nama yeroo irratti dabarfachuu immoo nama tokkorraa namni gosa hedduu jira. Maaliif yoo jettan dhalli namaa gosa hedduu jira. Kan akka obbolummaatti sitti dhiyaatee si gorsu, kan si jajjabeessu, kan barumsa irraa barattu, kan beekumsa irraa barattu. Namni gosa hedduu jira. Namni immoo calliseetuma sa'aatii bilbila keessa sa'aatii 24 taa'ee amma boqonnaa keetis taa'ee guyyaa sirriitti dabarfatu ni jira. Ati yoo kan faana oolta kan jedhudha gaaffiin kiyya. Nuti yoo maal faana oolla kan jedhudha. Na irra caalaan keenya egaa akkuma beekamu namuma sa'aatiitti dabarfannee hojii keenyaa jennee itti dabarfannu barbaanna malee waan biraatiif nama itti dhiyaannu hin barbaadani. Garuu immoo inni akkasii faayidaa hin qabu jechuudha. Namni tokko namummaa isaa hojii keetiif, yeroo keetiif, guyyaa keetiif, bara kee irratti dabarfachuudhaan hin dubbisi. Faayidaa akkasii hin buusu, bu'aa akkasii hin buusu. Kanaafuu hiriyaa akka hiriyaatti itti dhiyaatta. Nama tokko beekumsa isaa irraa barachuudhaatti dhiyaatta. Nama tokko dandeettii isaa irraa barachuudhaatti dhiyaatta. Akka obbolummaatti si gorsuu, akka oromummaatti si gorsuu, beekumsa irraa qabu si dabarsuudhaan waan ofii isaatii namni waan takka yaadu, namni waan gaarii yaadu, siifillee waan gaarii yaada. Namni hammeenya sitti yaadu, hammeenya yaadu sittillee deebisee hammeenya sitti yaada. Kanaaf nama si gorsu akka obboleessaatti sitti dhiyaatee jabaadhu siin jedhee balleessaa kee irratti si gorsee iddoo ati dogongorte sitti gorsee kan jedhu itti dhiyaadhu malee isa sirra taa'ee yaa maalii koo yaa beluu koo siif iddoo jiru faayidaa akkasiif hin qabu jechuudha. Namni si gorsu yeroo hundaa keessa isaatti kostodde sitti dhiyaata. Maaliif yoo jette akka oromummaatti, akka namummaatti si gorsa sila ta'eefi. Kanaaf warreen kana faana oolii faayidaa takka irraa argatta. Yeroo keessan yeroo qabnu keessatti waan gaarii irratti yoo dabarsine, waan beekumsa borunuuf ta'u, waan dandeettii borunuuf ta'u irratti yoo dabarsine gaariidha. Asiif achi deemnee yeroo keenya gubuuf faayidaa takka qabu dhugaadhaaf taana. Miidiyaa fayyadamtu keessaa kamirratti beekumsa horattee yookiin immoo dandeettii horattee kan jedhudha. Miidiyaa achi seennee kana seennee iimoo seennee telegiraamii seennee miseenjarii seennee feesbuuka seennee yeroo keenya namarratti dabarsuun faayidaa takka hin qabu. Politikiyya. Har'a guyyaa takka kanatti darbu, boroftaanitti kanatti darbu, sanatti darbu siif faayidaa takka hin qabu. Beekumsa sitti fakkaate malee, guyyaa sitti fakkaate malee dhugaadhaaf taana. Kanaaf yeroo qabnu keessatti
yeroo keenya waan gaarii, waan faayidaa qabu, waan beekumsa qabu, waan dandeettii qabu, waan dhalli namaa nurraa baratu yoo itti dabarsine faayidaa nu gargaara malee miidhaa nurraa hin qabu. Iddoo gaarii yoo oolte waan gaarii irraa baratta. Iddoo hin taane yoo oolte sammuu nutti geeyyu asiif achi darba malee faayidaa takka hin qabu. Kalatti sanatti darbuun faayidaa takka hin qabu. Dhaabbata takka ta'e gadi jedhii dhaabbadhu. Akka biqiltuu biqilee hundeessa gadi fagaatee hiddi isaa jirmi isaa oliif gadi faffaca'ee ta'uu osoo hin ta'an biqiltuun tokko tokko gubbaarratti biqilee hundeensa akkas baay'ata. Asiif achi dalga galee asiif achi galeet baay'ata. Waanni sun biqiltuun sun immoo dandeettii hin qabu. Dandeettii akkamii? Otoodha bubbee namaa takka itti dhufee hin jigsa. Maal yoo jettan hiddi isaa lafa keessa gadi hin gorre gadi hin linne asiif achi dadallateetuma baay'atee gubbaarratti asiif achi jajallata. Humna hin qabu hundi akkasii. Biqiltuus akkamitti humna qaba yoo jettan ishee asii gadee dhaabbattee jirmi ishii dhattee biyyoo keessa gadi buutetti hidda qaba. Kanaaf ilmi namaa takka jireenya isaa keessatti asiif achi deemuun dhumni isaa gaarii ta'u. Gaariitti fakkaata malee jechuudha. Gaarii miti waan akkasii jechuudha. Yoodha jabaattee dhaabbatte dhaabbina qabaatte karoora qabaatte itti milkoofte. Oliif gadee asiif achi fiddee wanjalaa xatte milkooftu yoo. Kanaaf biqiltuu gosa lamaa ta'e. Isa hiddi isaa gadi baay'ee jirmi isaa lafa biyyoo keessa gadi bu'ee dhaabbinni isaa sorooree ol ba'ee homtuu jigsuu hin dandeenye hanga guyyaa isaatiitti akkas ta'e. Isa gadi dhaabbatee jirmi isaa asiif achi oliif gadee faca'u hin ta'in. Kanaafuu yeroo keessa waan gaariitti dabarsan isiniin jedhaa. Naa karoora yoo qabaattan kaayyoo yoo qabaattan jabina yoo qabaattan dandeettii yoo qabaattan waan tokko milkaa'in hin jiru isiniin jedha. Kanaaf jabaadhaa yeroo keessan bakka gaariitti gubaa malee bakka hin taanetti hin gubinaan isiniin jechuu jaalladha. Akkasumallee tokkoffaa immoo wanta biyyaa baanee wanta biyya hormaa nu fidee kaayyoo biyyaa nu baasee biyya amma kanaa keessa nu joorsee biyya keenyarraa dhufnee as biyya ormaa mana arabaa keessa dhufnee dalagachaa jirru immoo dagachuu hin qabnu waan barbaadeetti dhumsiniin jechuu jaalladha. Buleewwan kiyyaa wantoota hedduudha jireenya keenyatti gufuu kan ta'u jireenya keenya abdii kan kutachiisu garuu immoo abdii kutachuu hin dandeenyu. Abdiin kutanna malee kutannee hin xumuru abdii keenya. Maaliif yoo jettan ilmi namaa tokko gaafa haare abdii kutata. Gaaf jireenya bu'aa bayii baay'ee keessa dabarsa abdii kutata. Garuu immoo inni akkasii abdii nama kutachiisu abdii nama horachiisa. Abdii horachuun nama milkeessa. Abdii kutachuu hin dandeenyu sirmatti. Kanaaf wanti namni takka qaama guutuu amma qabaatutti abdii kutachuu hin danda'u. Hojjetatee hin jiraata. Hojjetatee hin of jijjiira. Inni har'a harka tokko dhabee harka lama guutuu kan qabnu abdii kutanna irra caalli nama otoo fayyaa qabu. Otoo qaama guutuu rabbiin uumee nuuf kenne jiru kana akkasitti nu bareechee nu jiru kana abdii kutanna yeroo tokko tokko. Garuu immoo abdii kutachuu hin dandeenyu. Maaliif yoo jettan namni hojjete namni karoora qabaate namni kaayyoo qabaate hin galma isaa ga'a. Waan yaadetti sin milkaa'a. Tokko tokkoon isaanii otuma qaama fayyaa qabaatanii hojiitti wallaalu jireenyatti wallaalu. Maaliif beekumsa hin qaban sanitti namni sammuu isaa iddoo hin taane yoo oole otuma dandeettii qabu otuma qaama guutuu qabu hojjechuu sitti hin tolu. Kanaaf wanti jireenya keenya irratti gufuu ta'u tokko hin jiru yoo hojjenne. Namni yoo hojjetedha kan milkaa'u malee mana keessa hin ciisne teenye kan hojjenne karoora yoo qabaachuu baanne kan hojjenne irratti yoo balleessine kan hojjenne irratti yoo karoora qabaachuu baanne hin milkoofnu dhugaadhaaf. Garuu immoo yoo karoora qabaanne wanti nu milkeessuu dhiisu tokkollee hin jiru isiniin jedhaa.
Nannaa akka isin jira obboleewwan kiyya viidiyoo koo laayik gochuun dagatina warumti ijji keessan kun ilaalee laayikii ta'uun godhin bira dhabdu kun gaaffii namatti taatu. Akkasumallee yuutuubii koo warra yuutuubii keessan sheerii gochuu danda'u sheerii naaf gochuu hin dagatina. Isiniin jira almaan oromoon hundumti keessan isiniin jaalladha. Subscribe gochuu hin dagatina. Nagaan naaf tura hundi keessanuu isiniin jaalladha. Jirra jirtu ilmaan oromoo hundumti keessan nagaa keessanii warra yuutuubii chaanaalii kiyya jalatti argamtan hunduma keessanii nageenyi rabbii bakka jirtan maratti isiniif haa ta'u isiniin jedha. Warreen hordoftoota amantaa musliimas baga ittiin isin ga'e ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jechuu jaalladha. Egaa har'a deebinee jirra viidiyoo haaraatiin amma dandeenyu wal gorsina amma dandeenyu wal barsiisna. Maaliif hin dhufe isinitti fakkaate yeroo kee guyyaa kee sa'aatii qabdu maalitti dabarsita maalitti dabarsina kan jedhudha. Sa'aatii qabdan sa'aatii boqonnaa keessanii maalitti dabarsitu maalirratti dabarsitu? Hojiidha boqonnaa qabna. Boqonnaa keenya maalirra dabarsina? Waan nu fayyadu moo waan nu fayyanetti dabarsina kan jedhudha. Irra caalaan keenya egaa waan nu fayyaduttis hin dabarsina waan nu fayyannettis hin dabarsina. Garuu immoo kan faayidaa qabu isa nu fayyadutti dabarsuun gaariidha. Namni tokko tokko yeroo boqonnaa isaatii maalitti dabarsuu jaallata? Namarratti dabarsuu jaallata. Nama jechuun nama takka dubbisuu irratti dabarfata. Namni dubbistoo garaagarummaa akkamiiti? Nama yeroo irratti dabarfachuu immoo nama tokkorraa namni gosa hedduu jira. Maaliif yoo jettan dhalli namaa gosa hedduu jira. Kan akka obbolummaatti sitti dhiyaatee si gorsu, kan si jajjabeessu, kan barumsa irraa barattu, kan beekumsa irraa barattu. Namni gosa hedduu jira. Namni immoo calliseetuma sa'aatii bilbila keessa sa'aatii 24 taa'ee amma boqonnaa keetis taa'ee guyyaa sirriitti dabarfatu ni jira. Ati yoo kan faana oolta kan jedhudha gaaffiin kiyya. Nuti yoo maal faana oolla kan jedhudha. Na irra caalaan keenya egaa akkuma beekamu namuma sa'aatiitti dabarfannee hojii keenyaa jennee itti dabarfannu barbaanna malee waan biraatiif nama itti dhiyaannu hin barbaadani. Garuu immoo inni akkasii faayidaa hin qabu jechuudha. Namni tokko namummaa hojii keetiif yeroo keetiif guyyaa keetiif bara kee irratti dabarfachuudhaan hin dubbisin. Faayidaa akkasii hin buusu. Waan akkasii hin buusu. Kanaafuu hiriyaa akka hiriyaatti itti dhiyaatta. Namni tokko beekumsa isaa irraa barachuudhaatti dhiyaatta. Namni tokko dandeettii isaa irraa barachuudhaatti dhiyaatta. Akka obbolummaatti si gorsuu, akka oromummaatti si gorsuu, beekumsa irraa qabu si dabarsuudhaan waan ofii isaatii namni waan takka yaadu, namni waan gaarii yaadu, siifillee waan gaarii yaada. Namni hammeenya sitti yaadu, hammeenya yaadu sittillee deebisee hammeenya sitti yaada. Kanaaf nama si gorsu akka obboleessaatti sitti dhiyaatee jabaadhu siin jedhee balleessaa kee irratti si gorsee iddoo ati dogongorte sitti gorsee kan jedhu itti dhiyaadhu malee isa sirra taa'ee yaa maalii koo yaa beluu koo siif itti jedhu faayidaa akkasiif hin qabu jechuudha. Namni si gorsu yeroo hundaa keessa isaatti kostodde sitti dhiyaata. Maaliif yoo jette akka oromummaatti akka namummaatti si gorsa sila ta'eefi kanaaf warreen kana faana oolii faayidaa takka irraa argatta. Yeroo keessan yeroo qabnu keessatti waan gaarii irratti yoo dabarsine waan beekumsa borunuuf ta'u waan dandeettii borunuuf ta'u irratti yoo dabarsine gaariidha. Asiif achi deemnee yeroo keenya gubuuf faayidaa takka qabu dhugaadhaaf taana. Miidiyaa fayyadamtu keessaa kamirratti beekumsa horattee yookiin immoo dandeettii horattee kan jedhudha.
miidiyaa seennee kana seennee iimoo seennee telegiraamii seennee meseenjarii seennee feesbuuka seennee yeroo keenya namarratti dabarsuun faayidaa takka hin qabu. Poliitikii har'a guyyaa takka kanatti darbu boroftaanitti kanatti darbu sanatti darbu siif faayidaa takka hin qabu. Beekumsa sitti fakkaate malee guyyaa sitti fakkaate malee dhugaadhaaf taana. Kanaaf yeroo qabnu keessatti yeroo keenya waan gaarii, waan faayidaa qabu, waan beekumsa qabu, waan dandeettii qabu, waan dhalli namaa nurraa baratu yoo itti dabarsine faayidaa nu gargaara malee miidhaa nurraa hin qabu. Iddoo gaarii yoo oolte waan gaarii irraa baratta. Iddoo hin taane yoo oolte sammuun itti geeyyu asiif achi darba malee faayidaa takka hin qabu. Kalatti sanatti darbuun faayidaa takka hin qabu. Dhaabbata takka ta'e gadi sadii dhaabbadhu. Akka biqiltuu biqilee hundeessa gadi fagaatee hiddi isaa jirmi isaa oliif gadi faffaca'ee ta'uu osoo hin ta'an biqiltuun tokko tokko gubbaarratti biqilee hundeensa akkas baay'ata. Asiif achi dalga galee asiif achi galeet baay'ata. Waanni sun biqiltuun sun immoo dandeettii hin qabu. Dandeettii akkamii? Otoodha bubbee namaa takka itti dhufee hin jigsa. Maal yoo jettan hiddi isaa lafa keessa gadi hin gorre gadi hin linne asiif achi dadallateetuma baay'atee gubbaarratti asiif achi jajallata. Humna hin qabu hunda akkasii. Biqiltuus akkamitti humna qaba yoo jettan ishee asii gadee dhaabbattee jirmi ishii dhattee biyyoo keessa gadi buutetti hidda qaba. Kanaaf ilmi namaa takka jireenya isaa keessatti asiif achi deemuun dhumni isaa gaarii hin ta'u. Gaariitti fakkaata malee jechuudha. Gaarii miti waan akkasii jechuudha. Yoodha jabaattee dhaabbatte dhaabbina qabaatte karoora qabaatte itti milkooftu. Oliif gadee asiif achi fiddee wanjalaaxxatte milkooftu yoo. Kanaaf biqiltuu gosa lamaa ta'e isa hiddi isaa gadi baay'ee jirmi isaa lafa biyyoo keessa gadi bu'ee dhaabbinni isaa sorooree ol ba'ee homtuu jigsuu hin dandeenye hanga guyyaa isaatiitti akkas ta'e. Isa gadi dhaabbatee jirmi isaa asiif achi oliif gadee faca'u hin ta'in.